xiyyeeffannaa tibbana taasifamaa jiruun golli Shanee harcaatii jabaaf saaxilameera. Shaneen yoomiyyuu dhaabbattee loltee hin beektuu hin loltusi. Tarkaanfiin bakka hundatti irratti fudhatamaa jira. Meeshaan garee fi dhuunfaas booji'amaa jira. Hedduun ammoo karaa nagaa galaniiru. Humni muraasni dantaa dhuunfaaf haftee yeroo ammaa abdii kutattee rifeensa sirreeffattee meeshaa awwaaltii badaa jirti. Kanaaf uummanni fi qaamoleen nageenyaa xiyyeeffannaa addaa kennuun barbaachisaadha. Duulli Shanee qulqulleessuu golee Oromiyaa hundaa irratti qixa barbaadamuun milkii argateera. Godina Shawaa Bahaa aanaa Bosatitti meeshaalee waraanaa diishqaa 2, mootarii 1 fi meeshaa waraanaa adda addaa diinni garee waraana bilisummaa Oromoo hallayyaa keessaa awwaalitti fayyadamaa ture. Miseensi garichaa karaa nagaan harka kennatee ganda qonnaan bulaa Rukkeechaa Boqoree iddoo addaa Xoonaa jedhamutti awwaalamuusaa eeruu kenneen qaamolee nageenyaan to'atamee argama. Meeshaaleen waraanaa to'atamanis diishqaa 2, RPG 1, kaazinaa diishqaa 1, cancala diishqaa 2, qunbullaa RPG 2, qunbullaa karbiitii RPG 1, rasaasa adda addaa boodattafaa 1776, rasaasa kilaashii 48, uffata Shanee garaagaraa adda biraa tokko harka mootummaa galii argama. Kanumaan walqabatee odeessi jiru hooggansi marroo jala jiru waliin yeroo garaagaraa mari'atee sirreessuu yaalus dubbiin bakka hin galletti akka jalaa cabdee odeessi keenya tokko iccitii dhaabichaa nan ga'eera. Akka oduu keessoo sanaa jedhutti marroon araramee nagaan hin galu taanaan filannoon isaa abdii kutachiisaa ta'uu hubatameera. Sababni isaas dhaaba sana hoogganuu hin dandeenye diyaaspooraan kaleessa deeggarsa maallaqaa fi bittaa meeshaalee waraanaa arjoomaa turan waan jibbanii isa dhiisanii fi dhaabicha hooggansi marroon kennaa jiru jijjiirama akka hin finnee fi ilmaan Oromoo hedduu akka fichisiisee waan hubataniif hooggansa marroo duubaa ergamni qaama biraa yookaan diinni Oromoo akka jiru waan hubataniif marroo diinuffatanii jiraachuu beekame. Walumaa galaa marroon haala gidduu kana keessa jiruun maraatu ta'ee qullaa gara magaalaa galuun isaa yeroo dhiyoo akka ta'e dubbicha keessatti odeessi keenyaa ragaanuuf ba'eera. Egaa jaallatamtoota keenyaa odeeffannoo qabnu asumaan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.